Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video gabaabduu takka isinii qabadhe dhufe. Isinis maal jetti? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa maal jechuun nuuf ibsee jetti. Maal jechuun nuuf ibse? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa akkana jechuudhaan nuuf ibse. Guyyaa maatiin wal dheessu, guyyaa obboleessi obboleessa irraa dheessu, guyyaa abbaan manaa haadha manaa dheessu, guyyaa daa'imni arree baasu, guyyaa kaafirri biyyee ta'uuf hawwu, guyyaa dubartiin ulfa darbitu, guyyaa namni cimina jahannam irraa kan ka'e akka waan machaa'ee of wallaalu, guyyaa namni ilmoo isaatii fi waan addunyaa irra jiru hunda jahannamiif kennee of najaa baasuu barbaadu. Subhaanallah. Yaa Allah, rahmata keetiin jahannam jalaa najaa nu baasi. Yaa Rabbi yaa Rahiim, guyyaa ulfaataa san jalaa najaa nu baasi. Yoo viidiyoon isinitti tolte sheer gochuudhaan waliif qoodaa. Viidiyoo biraa gaggabaabduu akkanaa viidiyoo isin fayyadu argatuudhaaf viidiyoo kana sheer gochuudhaan yuutuubii kana sabskiraayib godhadhaa.